جدا أنا أقول وصديقتني نيد لقنا وصنويفتني تكامك الديني تين والله كجيبي الدنيا ولا تقبل بيكون جريني غير تركم ميديا خنا تقول تكا متى مكاد ديني تين كرتے بري ولا تسحسبين بيكون ولا تكا مكاد ديني مكاد مسجد إجارة دين بري كرتے ولا تكمل بين ولا هناو كذان كان هو بمباني ناقا جنة سكالانس يا بمباني ناقا مامي مرادي كاترا كنغا ولا كنا لا لنا كاترا كنغا بمباني ناقا خسون ميرا حسابا أكان أولياء kata tiga, ya Rabbi Abba kabenya nuta ya Allah, ya Rabbi Abba kabenya, maa kijib jaza, taka tapran na gora, taka dawat lalai kikan na komen kikan na doran, Amerika na kikan na manjani ori, why, yo ori YouTube era kikaran ne malik taka tapran na gora. लगा करते मारे ना बड़ा मालिक जान याना अबू खजिम चलो ओज़ो ओज़ो माल लाइन यूट्यूब पे आप बिलाश तो आप बोले सके खजिम देज फरद देज खरद देज लगा आप थपरात ना बड़ा लगा करते कमेंट गुगुगड़ा आई माल लगा यूट्यूब पे आई माल लगा यूट्यूब बड़ा यूट्यूब बिलाज दिन तो वर्षनिस थपरात ना बड़ा जानी मरे वना वो यो दंदेसन पुश तप नुगरा यो न देन्या मो योगिन दावतना नम बालगिन दावतन एर्गनुति मता गद्दे बिमने सकलातुन तातो सूरा इसाले ओलिगत ओपुन बरबाजुस या वकस अनाबी मुहम्मद बयान जिंगे दीदी जिरेन्या गयदी ऑफ जिरजिर ati nama fayyaa qabu nama gartee ayyaa jedhu zim jedhe bakka yakali yeroo tante bakka taane timbitin yeroo tante zim jedhe mataani miti afaan kee lafarra rigiititi sakkaradhu waa bulisa yakali amma jechuma tokko qofa laal wanni waa fijaa isa kana jenni wanni waa balleessaa isaan isuma kana tolchuma amma bayan dhaamsana siitti ramadhana gaze sa laayikii godhila يا أكنا يبينا والرابينا يجرا والبينا هنابو أبغى يقالي نمني أركنا تفهم بني زي ستقيقونا يؤتي قرتي وأنا جتين سيبينكن سندك سيبينكن ولا أبا بيتن دقين ولا درسات ولا نمتكون دقين أبغى يقالي مالك جناني أتي مقا درسات بعد قافا واتبت مقا درسات إيسا مال مكان كان كي محمد بيان أنا محمد بيان يو أمو فيران كاب جواجا فيرق يكم نغور هاي فيرق يكم نغور مي إسمبر ورق فيران كاب جواجا جدن تون فيرق يو ميلينا متي بيلينا متي كيلينا كرتي إبق أباتن ولت كاباني بجاني بوش إن نغوراني زماجان يكنا نغاني دلغان نرغن ندي هاي
Gay, warra firaan qabdanii maal balleessi nagee qabna nuti. Dirgirii uumnus maal aganya bitan. Gurraa kana. Agasana? Kanaaf waa'ee biraan nun galchimatu. Akkas kabir firris mataa ofiitiif jiraatu. Yoo obboleessa kiyya ta'es mataa ofiitiif jiraatu. Jireenya kiyya na wajjin hin jiraatu. Ofii kiyyaaf hin jiraatu. Yoo haadha warraa qabaadhes ofii kiyyaaf hin masruufadha. Kanaas maali wanti gartee biraan qabu minaamii jette obboleessa kiyya qaali nuti saqqalataa jirra. Kanaafuu yoo rakki yaa harargee maqaa harargee balleessu jette akka harargeetti doorroo qotan malee uudan guddisanii mataa gaddeebi'an malee maallayni akka hin dhufne beeke mataan gaddeebitee hudduudhaan lafarra haa ta'utu malee birriin akka hin dhufne beeke. Kanaafuu akka harargeetitti yoo garaa isin nyaadhee akka harargeetti maqaan nu balleessaa yoo ka jiraatu taate obboleessa isaa kiyyaa yaa obboleessa kiyyaa maallaqa walitti qabaa fi jalqabaa mana kana irraa bareechaa irraa fixaa laqaa akka inni hogga seera irra taa'us ilaal kala daawwitiin akkanatiif keessatti jallaalutti jibbii isaa shaashaa irraa shambaa godha. Makiinaa takka ta'e inni gabbee awwajaa hin dhaqee barcaa fidatee dhufuuf bitaa mooraa keessa kaafi dalagaa takka dalagaa xiqqoo osoo hin taane guddoo uumaa fi akka harargeetitti yoo jettan taatan yes ta'e laayikiin haa godhu erga maqaa erga maqaa harargee balleessa jettan harargeen biyya alaatii fi biyya keessaati tiinis والمردات والإجارة شيخا في هندي قرتي أكدت منا أكبر رافتني داود الرافيتا في مس ودان المليم توق في مس ورقر سلا ورقر قال توفني ركون كابو الحمد لله رب العالمين ركون كاب بقي قال يس أكاس وراني يس تنقص أكيسني ولا المليم تغاني بي ببريتشني بي wanti inni irratti gartee fincaanulleen daawwitii qaqqabaatu qaba. Kanaan ala yoo ta'e namtichi haa carraaqatu haa dalagu kophee tanaan raabee maallaqallee fudhatu dhiisa. Hayyee ati eenyu waan taateef yoo kajettu taate zim jedhiga akka harargeetti aana qofaa miti namni hudduudhaan matarra deemee gartee waa saqqalataa jiru. Aana qofaa miti dhiisa. Kanaaf Isa, inca carraaqannaa dhiisa. Gaafa rabbii riskii nutti kennee gabbaanee hojii guddoo takka uumannee akkasitti miidiyaa kanarraa isin irraa galla hoggaasan nagaa taatan. Naggasatti seena yeroo san hoggaa mana kana rabbiin irraa fixen baa nagaa hoggaa fixee akkasiin irraa laqaallaqee tolchee riskii biraa gonuu kan akkasitti miidiyaa kana isinii dhiifna hoggosan. Wallahi dhugaan jirtu kana ani amma soban beeku. Namtichi kun bilaashi makkanatti iyyee maraataa naan jettanii miti soban beeku. Wallahi obboleessu dhaggeeffadhu. Obboleessu ani jireenya kiyya keessatti miskinummaan jaaladhuan. Wallahi miskinu wanni ani barbaadu birriidha. Wallahi maallaqa hin jaaladhan. Maallaqa wanni hin barbaaduuf mana kana geeffadhee xumuradhee bareeffadhee akkasitti hayyee jedhee rahaa keessa jiraatu fayyadaman. Kanaafuu lakkii mana sinaan fitina baramma mana irraa naaf taasisan hin jenne anaaf fixa taadhiisaadha. Hudduu gad deebisee guyyaa lama keessatti irraa fixadhee isin argisiisa. Footoo kaafattanii narraa afaan hin baninaa dhiisa. Warri amma gartee suuraa xiyyata hudduu gad deebitee dhaabbatu tanaan. Wallahi hin beeka akka qarshitti akkanaaf hin kennine. Qasaman billaahi ka amma mana kiyya kana gartee akka bakka hamatti irraa dhaabbatee jiru kana dhageessee kati asii afaan bantu kasu suuraa xiyya oolii gadhoof. Maalummaan manaa ani hedduu mana kiyya kanaa nama rachaa jijjiira malee hin jaaladheetii miti.
jaaladhee TikTok dhaqeetiiti mitiyan. Akkana kanaafuu bagan gartee nin xumuradhaa zin jedhi afaan keenyarraa walitti qabe. Dheedhuudha dhala Amaaraati wajjin gartee akka fedhetti geema taphadhus ofan jirjiira. Dhiisi sin galchu sin kadhadhu. Akeessa sin kadhadhu dhiisiin sin jedhe. Taaptaap naa godhu sin illee hin jedhu. Min bakka wannummaan isin galche maali mee? Wanni suuraa namaa gartee gaggara isin suuraa gartee namaa oliga fuutanii sheeka salphoo namaan jettanii maallaqan kennitaniif. Mataa gaggombifan malee maallaqni hin dhufu. Sababaa waa dhabaa dalagachuu dhabaa. Way sheekichi sun badhaafamu qaba lubbuuti yan kennam. Way. Dalagattu malee diiniin barsiisa jettee harka maratteen taayyaabo. Sheeyni gabbeen dalagatu siin jenii si arrabsan hoggaa amma siisee gargaaranii. Alaalanaan riskii sitti kanna yaa nama diinii akka kiyyaa kanatti hin shawwadamin. Wallahi hin shawwadamin. Alaalanaan riskii sitti kannan fuula guuraa. Deemi sheekanuu guyyarraa. Waat erginaa siin jaan. Wallah. Alaalana. Shuf. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Wallah. Baya keessa. Ya? Anamma wallahi qasaman billahi. Maraatara naan jette eettanii. Kotu yaa kasurati ya oliga oftee gartee oliga buute. Kotura bakka nan kasi jirudha. La. Kotura si argisa. Kun amma mana kiyya karoomni nannarraa seenaa jiru. Amma garuu guyyaa osoo torban tokkoon keenyan fiixadhee si argisiisaa eegi. Allaali. Kana akkanan taa jirala. Kana akkatti ifirraa fixee abaaja kana tolchaa. Agartaa kanaafin hudduu mataa gad deebisee carraaqqadha. Kanaafin markaza dhiise hin danda'u harka namaa himatu irra. Amma yoo akka kanatti afaanii lafa irraa bes niin dalagadha. Ulaata kanaaf hin gootu. Wanni suuraati yaa sarqoonaan jettuuf maal? Bira biyya kana dhiis. Akkanatti gartee biyya raba. Asitti yoo nan gangaladhes asuma bakkanatti kitaabame. Asuma. Hidhaa. Akkanatti yoo gangalataa oolles akkanatti gangalannee yoo akkanatti maallaqa finne wanni nama dakhalaa maali? Yoo akkanatti gangalatanii maallaqa fidan ni gangalanna lubbuun nu gangalachiise. Lubbuu taaptaap nu godhaa jenneen yes isinitti mataa ooluu hin dandeenyu. Ni fixanna mana irraa dhiise. Nuun tuttuqin ni jiraanna akka fe'e nuti jiraanna. Kadhattu nuun jettaa miti sin kadhannu. Kan kadhannu immoo karaa biraati. Gurratti isii caloo. Kanaa ol gaayoo ati maraata naan jettee abbaa kiyya samiidhaan baata ga'anaa asirra seekaaye. Yoo hangana kana narraa beeku baatte samii baata. Kanaafuu dhiisi gaagee. Garuu immoo kana immoo ammaan tanan xumuradha. Fayyaa markaza keessa taa'ee obboleessa kiyya akkana taa'urra xumuradhee tan jaaradhee si argisiisanummaan kullaa. Akkanatti gosa kana arraabe naan janis maqaa sheekaa naan jettaa miti numan arraaba. Kanuman fedha garuu amman ba'ee si argisiisa amman ba'ee irraa xumuradhee fallaqa sii godhee viidiyoo waraabee si ol baasee si argisiisa. Akkana irratti si calaqu. Akkasii gaa'oo. Sababaa waa dhabaa dalagachuu dhabaa jedhee bari'aawu. Haagi galatoomani warri gartee sappoortii nu godhan ni geema nuti cabseen wallah. Asirra nu jira asirra. Mataa kiyyaana keessa. Wallah. Obbolaa nu jaalatan qabaachuu keenya alhamdulillah ati nuun hin tabsiiftu. Keessaawu namoonni darasaadha. Ittaqullah rabbi sodaadaa. Jireenya namaan beektan, waa'ee namaan beektan. Anamma wallahi hangam takka ani
naarrabs kanaan jedhu yeroo amma miira keessa galee waan hin taane dubbatuufi yaa maaree boochaa minamni kanallee hin jedhu yaa jecha namni naan jedhu kanatiitu xiqqoo nuti naatu qaba kanatti dhagahamu yaa shuf kanaafuu dhiisisin jedha namoonni ustaazanii namoonni darasaadhaaf dhiisaa waa'ee suuraa kiyya boca hojjecha naan jedhiititi nama amma maammee walaloo markazallee itti goddameetan ifirra ciisee akkanatti taa'ee lafa tana ijaarradhe bitadhe ijaarradhe akkanatti halkan guyyaa itti dheebawee itti beelawee ijaarradhe sanis tolaan heenu ijaarranne yoo markazaatillee qabaan taatan wallahi itti namni akka kiyyaatitti imoo kanarratti sadarkaa tokkoffaratti namni akka kiyyaatti barumsa qixa sirriitiin hin kennu hin jiru wallahi yoo barsiisutti illee itti beelee itti dheebadhee jiran wallahi akkas yoo ta'ellee mana kana hunda markaziin hin irraan finnan itti kadhadheeti itti lallabadhee hiriyoota kiyya itti lallabadheetan willee waa hundaan gaggana irra kaayyaddean kuna kana waa'ee lawlabaati immoo bu'uura zaman markaziin naaf ol kaasuun abbaa kiyya qaali sannaxaan naaf hin kennine itti goddaamee itti dheebodhee itti rakkadhee jisan wallahi itti arrabsamee hattuu naan jedhanii beekan gaafa ummata walloo san baa gaafa gartee waamee kana maan jedhan san warroo qotan malee uudan guddisanii nama inni arrabsinii halkan dalagachaa bullee kanaaf amma qamaan ariifamu yeroo taap ni godhaa jennu san biran jiru baga bitee ijaare yaa markazni bitu baga bitee gaa tolaan naa biteere dambaa bar yeroo xiyya itti dhabeetii bar kijiba akka namni giiftii siin kan inni taattaa jirta michi riskii namaa jira dhaabbattu see michi see umman daranuu osoo isin hawaa giiftiin kan hinaafe taaptaapin godhinaafi wallaa angaafuma namni taaptaapin gaggarinaafi jenne narratti duula bane kana riskiin tiyya jidduu tana ilaal walaa jettee ofti kan waan kanaan hin beekonni wallahi bakka tanaa dhufteen hin beekonni yeruma namni gartee waan kenninaafi jiru kana kana maraataa obba janiin kana yeruma kana riskiin tiyya naayaa dhufte wallaa kunoo amma akka kana gaa yoo ati birrii ati rabbiif jecha nu qarasiisi beekama birriidhaan nu gaafatta siin jaangaa baateen tuunfaan Muhammad Yoonis ati amma ati dhugumaan rabbumaaf jecha barsiiftamoo birriidha gaafatta siin jaangaa amma kun oola beekiyyaa dalagatanii ofii biyya arabaa jiranii beekta hanga ati achi dhayxee ustaaz Alaaddin ganama maalirraa qamaata eedaa mataa fi hudduudhaan dhaabbataa buburee amman qamaatii eegale ustaaza kiyya qaali hin dadhabe kanaaf hin qama egaa akkas digaa nama riskii barbaaddataa buluum ganama kanaan qamaataa ja'uun hin taatu gaa'e garaa duwwatti qamaan jiru nyaata nyaadhee quufeeti gaa'e wadaa'in nyaanni kasaatiin 24 jiru kana kanaafu isaa isiniin jedha akkas Saaladdiinoo nafati waan waliin jenne san yeroo dhiyootti yaa'u goona wanti sunillee naftee jirti yaa shara sii godhatan jira akkasi akkas